Muummichi ministeera soggaa deebi'u walagarree waliin haasofne akka harka keessaa hin qabne akka hin beekne kakatee dubbate odeeffannoo yoo qabaadhes amma keessa seenuun barbaannu badiin takkittiin ani qabu du'arraa hafuu qofa beekta. Gaabbii guddaa keessa seenan ani ajjeefamuu dhabu kiyyaan. Calcilim gooneetuma aangoota dheereeffannee Oromoo ajjeesaa saamaa gara fuulduraa deemna karoora jiru illusion abjuu akkasii qabaachaa turan. Limmaan sunuun amanamaa akkuma andar akkam jette. Mormiidhaa miti bar kumandar kun seera biyyattiin ittiin bultu. Qoy kumandar amma waliin mormi dhoedha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa nu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti. Hin buuftaniimi. Hanga ammattoonni dhagamin jirre hookaan karaa keessattiin isaa ta'u kan namni yakki sun maalirra ga'e uummanni bal'aan beeku waan qabuuf jechuudha. Namni seeratti dhiyaate jira. Yakkamaan beekame adda baafamee jira. Odoo sun deebiin argatin doorsisni lammaffaan komishinii poolisii Oromiyaa bahee jechuudha. Kanaafuu sannu yaadachiisaa jechuudha. Kanaafuu warroonni kaleessa ajjeechaa san raawwatan qabatamaan bilbilaan halkan sa'a malee sitti bilbilanii dhagahamaa ture. Ka uummanni guutuun dhagahaa ture. Ka maqaan komaandarichaa beekamu. Ka mootummaan gabbahee dhiifama gaafatee seeratti dhiheessina jedhe. Akkamitti achi buuteen isaa eegee waan sanii fi itti baanii waan sanii dhabama waan jirratti yaada kee ufduba deebiin yaadachiise. Egaa waan yeroo san ta'e dura haasofnee jira wanni haasofnes ni jira kunis akkuma beektu aggaammin ajjechaa sun erga godhame booda mootummaan biyya sanaa ni dhabamte jechuu dandeessa beeki. Hundinuu rifatanii dhokatan muummichi ministeeraa biyya biraatti ture hedduun isaanii ni dhokatan jechuu dandeessa jechuudha. Hanga biyyaatitti san booda hanga tokko shimallisiinis waliif bilbilee lammaanis waliif bilbilee waan galgala godhame gara fuulduraa qorannaa ammatti garuu itti gaafatamummaa guddaa hin qabnu mormiin kun karaa malee deemee lubbuu namaa kan gaagaaneef biyyi rakkoo keessa kan seenneef waan kana to'achuu qabna kan jedhu waliin mari'annetti akkuma beektutti pireezidant Shimallisis ibsa kennee nutis hogganoota dhaabbilee siyaasaatiin waliin dhufnee uummata tasgabbeessinee uummanni karaarraa akka galuu fi tasgabbiin akka deebi'u irratti hojjennee jechuudha. Yeroo sanitti wal shakkiin hin turre qaamota mootummaa sadarkaa hundarra qaama nageenyaa qaama ministeerota hunda wajjin wanni godhame sun dogongora guddaa akka tahee fi qoratamee tarkaanfiin akka fudhatamu yaadamee muummichi ministeera soggaa deebi'u walagarree waliin haasofne akka harka keessaa hin qabne akka hin beekne kakatee dubbate sana kana godhee san godhee itti wanni odeeffannoo yoo qabaadhes amma keessa seenuun barbaannu ammatti biyyatti nagaa akkamitti buufna gara fuulduraa akkamitti deemna ka jedhu irratti fuulleffachuu qabna yaada jedhuun waliin haasofne isin akka mootummaatitti qoradhaatii tarkaanfii barbaachisaa fudhadhaa jedheeni yeroo sanitti manguddoon biyya hunda godina hundarraa abbootiin gadaa sheekonni qeessonni hedduu dhufee warra mootummaati isaanis dubbisanii wanni tahee saffisaan qoratamee warri badiisan raawwate akka seeraaf dhihaatu waadaa galan jechuudha. Kan ammoo ifatti televizyiinii irratti dabree Harargeetti akkasumas uummataan booduratti dhaquudhaan muummichi ministeeraa kana waadaa galee waan hedduu shakkii jiru waan jirutti fakkaatu badiin wal qabatu. Yoo badiin takkittiin ani qabu du'arraa hafuu qofa beekta. Maaliifi warri anarraayis kaayyoon handaabadhuu fi uummata handaabadhuuf irraa dubbii qabu ifatti guyyoota itti aanu irratti miidiyaa biyya kanaatti illee ifatti dubbataa kan turanii gaabbii guddaa keessa seenan ani ajjeefamuu dhabu kiyyaan. Badiin ani qabu yoo du'uu dhabuu taateen alatti wanni biraa waan jiru miti. Kan ammoo isaanis yeroo sanitti waan amananii. Amma gaa jarri kun harka nu haa dha'uu fi gadi baasan malee garas hin deemamu. Mandeen gaddaa sorban dabrees barreessee hin jiru. Jawaartu badii qabaa rakkoo sanii booda jedhamu taate komishinni walabate dhaabbatee murtii sana eenyuun murteesse. By the way yeroo sanitti waan godhame qondaalota hedduurraa waraabneet qabna odeeffannoo gahaa qabna. Maaltu sanii kennu komishinarri walabatee tokko yoo kan dhaabbatu taate nuti maal goone mootummaan maal godhe jeequmsi bakka adda addaatitti uumame eenyutu harka keessaa qaba waan waliin haasofne jira beeki jara wajjin. Sun hundi saaxila haa bahuu gadi haa bahamu yoo kajaa'u taate komishinar walaba ta'e dhaabanii
deemudha. Sodaan tokko hin qabu. Waan yeroo san keessa ta'e irratti badii takka anis taate namni biraan warri waliin hojjennu qabu hin jiru. Ifaan ifatti ammallee afaan Amaaraatiin torban dabree barreesse amma afaan Oromootiin hin jiran. Koomishinarri walaaba jiru dhaabbatee qorannaa haa godhu. San qofaa miti biyya kana keessatti waa hedduutu namni ajjeefamanii irruma diddibamee dhiibama. Kanaafuu qorannaan gahaan godhamuu qaba ture. Kan ammoo naawwaa wal qabatuuf qorannaa goone yoo kajan taate isaan tumsuudhaaf qorannoon koomishina walaabaatiin godhamu tokko Jawar Mohammed badii qabaa yoo kajan taate murtii fudhachuudhaaf kan qophiidha. Garuu lallaba kaadireetii fi lallaba diinota qabsoo Oromootiin wanni ta'u tokkollee hin jiru. Kuni kanaan qabannu. Jidduu kana gaa itti daddabalaniiti adeemaa turanii. Akkuma reefsi hin jetti karoora isaan lafa kaa'atan akkuma warra isaan leenjisaa ture sanitti humnaan dha'ineeti Oromoota dachafainee rifachiifnee sodaachifnee harka kannisiifnaa. Yeroo kana gara godhan immoo hoggansi Oromoo Finfinnee jirus lubbuu isiitiifis waan sodaatuuf hin dubbatu. Kanaaf calcilim gooneetuma aangoota dheereeffannee Oromoo ajjeesaa saamaa gara fuulduraa deemna karoora jiru illusion abjuu akkasii qabaachaa turanii jechuudha. Garuu ajjeechaan hammaannaan uummanni safirraa dubbachuu eegalee nutis sagalee uummataa san baasuu gaa eegallu gama doorsisaatti itti kan cahanii sodaa keessa galanis sodaa san nurratti as ceessuudhaaf gama doorsisaatti dhufan. Waan diinshootti ta'e namni sirriitti beekuu danda'uu qaba. Diinshoo dura gaa Harargeetti namni ajjeefamee gabaasaa turre. Gabaasni Amnesty International sun ni jira. Gabaasni adda addaa sun hundi dhugaa ta'uu isaa ifatti agarsiisaa waan turreef naasuu fi aariin isaan keessa ture jechuudha. Diinshootti dheengadda ganama konkolaattota wal jala deemaa jiran konkolaataan duraa dhaabii jennaan bira dabraan dhukaasa irratti banan. Dhukaasa irratti bananii makiinaan dhahamee kararraa bahee dhaabate san booda shofeera tumanii jechuudha. Kana shofeertiin du'e. Shofeertiin du'e jechuudha. Rasaa sana du'uu fi uleen ana du'u ganaa waan qorannaan agarsiisu ta'ee osoo jiru shofeerri harka gochaa fi tarkaanfii poolisiitiin du'u maatii isaatirraa manguddoota naannoo sanirraa ragaa ijaarraa kabiraa dhiisii qaamota nageenya miseensota poolisii naannoo saniitirraa dhibba mirkaneeffadheetiin kan hin gabaase. Warri Komishinii Poolisii Oromiyaa sirriitti osoo hin qoratin bulchiinsuma achiitinuu sirriitti odoo waliin hubatiin kan deemanii yaadni isaanii keessattuu namni lubbuun hafe waan kanaaf ragaa ta'uu danda'u ni jira jedhanii waan hin yaadiniif seera haaraa baasan seera oduu sobaatii fi jibbaa jedhu mormitoota ittiin callisiisuu baasan saniin fayyadamanii na doorsiisuudhaaf sababa baay'ee rifatan agartee uummanni diinshoo sun mormii kaafnaan diinshoo gincii biraan nutti taati jedhanii hedduu nahanii waan turaniif ana irratti fuulleeffatanii san garuu borumtaa isaa maatiin gurbaa wareegameetis bulchiinsi naannoo saniitis ifaan ifatti kan mirkaneessanii san bira dabreetu poolisoonni shakkamanis to'annaa jala oolanii jiran jechuudha. Ibrahim Hussein ani abbaa ta'a. Walumaa galatti maaltu ta'e sana nutti himamee bal'isaati. Amma wanni ta'e mucaan kiyya shifeeraa makiinaa qabaa makiinaa saniin osoo karaa deemaa jiru diinshoo bakka keellaa jedhamutti achi deebi'ee humni poolisaa diinshoo qabanii birrii kenni jennaan birrii inni kennuu dhabnaan rasaasaan dhahanii jala rasaasaan dhahanii duubaan xiyyiitiidhaan gommaallee jala dhahanii eegan rasaasaan dhahaniitiin akkasitti narraa ajjeesan. Garuu garri mootummaa yookiin gara poolisiitiin wal dhabdee namoota lamaa gidduutti ta'een kan ilmi keessan ajjeefamee jedhu kanarrattis maal jedhu? Soban ilmi kiyya nam tokkoon daa'ima xiqqaa guddaan aanaa diinshoriisa godina akka baaleetitti nam tokko wal dhaban qabu kana tooftaa itti wanna jijjiirataniitiin akkana godhan malee namni rasaasa qabu namni biyya bulchu jara poolisa diinshooti achi keessatti narraa rukutanii ajjeesan malee tooftaadha kun. Maaliif ilma keessan sinirraa ajjeesan isinitti fakkaata? Mucaa nama mara wajjin jira. Ilma Oromooti nama wajjin jira. Oromoo hunda gargaaraa kanaaf jecha wanni ajjeesaniif kana malee waan bira rakkoo biraa hin qabu mucaan. Ani uummata Oromootiin illee mucaan kiyya kun akkanatti osoo dalagate osoo xaaru uummataaf osoo xaaru bu'aa fiitiif uummataaf illee osoo xaaru akkanatti rasaasaan narraa dhahanii halkan sa'a